السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقا كيسن ندب سار أما وناسنا كنتي تارو واننج اللي سيتارو سنتم فكاتين أجندان كي نيارا غندما مالتو ببلي ساجرا فيسبوك غن رتي خنجدو مقا راجل قمنا يچو تقفا مقا دب سار شير غدا نما باي فدا أما mata duree sirreeffadhu jettu ijoollee maal ta'e mata dureen dubbisne qubee dogongora mata duree sirreeffadhu meera mata dureen maal ta'e mee kaantii allahu akbar silkiinoo ta'an jiru qoyaame sheer godha ودي ودا مالتون توكوني اوكي مال منستري انتني غوتن مالتو غندما في دارا كان جدو توكفا مقارا جلقمنا اوندي كيسن وجير اوجتو ساتي ديران ترو اجاجه دبرسني دربو وجين كي اجاجه سنتي كنمو هوجير اوجتو اچو اوندي كيسن ور فيسبوك كان رجرتن شمرنس ديرنس غندما بدو هم بربادو تانا شير غدا وان جبا توكون سنتي مچو اكا غندما بدو akka ummanni gaddaa waliin arrabsine akka gandummaan jechumti gandummaadhaan feesbuukii kanarraa baduu hojii cimaa abdusseen qabatanii dhufan jira waan ta'eef yoo gandummaan habaduu barbaadda ta'e sheer godhi gorsa kana akkasiin itti fayyadamtanu dhalaan dhiirri hundi keessanu nama 272 nama 286 hammas nama 1000 geessanutti gandummaan baduu barbaaddu taanaan sheer godha gandummaadhaa jiru qabsoon oromoos fuulduratti deemuu hin danda'u gufuudha jechuudha gandummaa jechuun gufuu qabsoo oromooti gandummaa maaliin balleessina kan jedhu waan guddaa jabaa tokko qabatanii dhufaniiru Dr. Abduseen. Galatoomaa warri fayyuu kan kootti gammaddan warri du'a koo eeggataa turtan immoo rabbiin dhiifama isiniif haa godhu isiniin abaaru sheer godha. Duffii wayi. Okay, karaa qophii sagantaa keenyaatti yeroo darbinu amma ajaja kana hojiirra oolchatu jechuudha. من يا عم مالي كبار نققرنو يلالو كبار اوكي نما ميقا geessanii jirtu nama 350 in dubbadhu ka warnaa jettan al dubbatin bakka ane al dubbatu okay warri biyyarraa nu daawwataa jirtanus yoo wifi qabaattan daawwachuu dandeessu daataa taanaan boodatti gaafatamummaa kana keessa hin gallu jechuudha warri biyya teessanii liivii kana daawwattan abdusseen daataa koonarraa fixeettanii na komachuu heessan hin barbaadu alhamdulillah ijoollee koo warri hirriba guyyaa 15 dhabee akkan cinqamaa ture beektanu alhamdulillah xiqqoo amma hirriballee rafuu jalqabaan jira du'aayin keessan maqbuula ta'aa jira baga gammaddanii egaa sagantaan keenya har'aa maal isinitti fakkaata maqaa kan keenya maqaa feesbuukii kan keenya hundi keenya sa'atii kanarraa kaafnee maqaa abbaan keenya nuuf baasetti deeffachuun dirqama jechuudha ajaja kana warri hojiirra oolchine amma sa'atii kanatti feesbuukii abdusee jalaa bahuu dandeessu warri sabboontuu jimmaa sabboonaa jimmaa sabboontuu arsii sabboontuu harargee sabboontuu maalii intala abbaa gadaa intala firfir intala diqilish jettan sa'atii ammaa kana ajaja Dr. Abduseen maaliifi sabboontuu jimmaa jettee sabboontuu arsiidha sabboontuu harargeedha yoo tikaate nama arrabsite ganda nama arrabsite akka waan ati jimmaan bakka buute yookiin arsii bakka buute harargee bakka buute maqaan kun waan ganda kan kee bakka bu'u fakkaata namni gaafa hubatu inta ijoolleen jimmaa nama arrabsiti ijoolleen harargee kun akkam nama arrabsiti intalli kun maqaa harargeetiin maqaa arsiitiin maqaa wallaggaatiin akkana goote kan jedhutu ummata keenya gandummaa keessa galcha tokkoffaa koomintii jala deemtee gaafa yoo oomme inni jalatti koomintii badaa maqaa sabboontuu jimmaatiin maqaa sabboontuu arsiitiin sabboontuu harargeetiin waa barreessite ummanni isii maqaa kan kee dhiisee arsii isii jettu sana fudhata ummanni kun akkanatti nama arrabsa ummanni jimmaa akkanatti nama arrabsiti ijoolleen jimmaa hidheetiyyuu maqaa kana harraan booda sabboontuu shawaa warri jettanii jirtan
sabboontu maali jettee wanti jedhu intala diqilish intala firfir intala maaloo kan jettan sa'atii kanarraa inni dhiiraatis beestii ya qamalee lij beestii ya jimmaa lij beestii ya harargee lij beestii ya maaloo lij ajaja kana hojiirra oolchitu amma sa'atii kanatti maaliif gandummaa balleessuu irratti hojjanna jechuudha gandummaan baduudhaaf maqaan keessan normaal keessattuu shamarran dhagaa bareechaati shamarran beestii ya maaloo lij ya innaatu afqaarii ya diqilish maaloo sun hafuu qaba maqaan kee inni biyyaa yoo Khadiijaa ta'e Zaaraa ta'e Na'imaa ta'e maquma sanatti moggaafadhu Na'imaa abbaa maaloo jedhi yoo akka aadaa jimmaatti ebeluu abbaa ebeluu abbaa maalii maqaa kana bareeda maqaa keetti hin qaanfatin maqaa keetti hin saalfatin maqaa abbaan kee jilbaa luqqa'ee waggaa meeqatti si argatee sitti moggaafate ati dhuftee ittiin qaanfattee ye diqilish lij ye maarree lij ye bisbis lij ye firfir lij kun ta'uu hin qabu maqaan kee maali sabboontuu ganda kee biratti hin buusin maalo biran buusin maqaa abbaa kee ishiin shamarraniitis Na'imaa abbaa maaloo Aayishaa abbaa maaloo Faaxumaa abbaa maaloo Khadiijaa abbaa maaloo jedhi yoo antini ta'e maqaa uumamaa kan keetti ni dhiiraatis deeffannaan maqaan nama ganda kanaan nama arrabsa nama ganda kanaatu nama maal ta'a jechi jedhu bada feesbuuk irraa amma yoo koominti jala dhaqxe sobdee maqaa sabboontuu jimmaa sabboonaa jimmaa sabboonaa arsii sabboontuu diqilish jettee kaatee koomintiin maqaa ganda sanaa balleessuuf nama arrabsiti jechuudha kun maaliin balleeffamuu qaba kan jedhu Dr. Abduseen xiinxala waggaa meeqa nyaadhuun dhuguu inni irratti xiinxalaniin akka wanti kun ammarraa kaase namni maqaan isaa sabboontuu shawaa jedhu sabboontuu jimmaa jedhu sabboonaa maali jedhu ye diqilish lij jedhu ye miqirqirqir wanta akkasii aaddii keenya gadhiifatee bahu maqaa haatiniif abbaan sii moggaase eenyummaa keettiin saalfatin maqaa keen dhokfatin maqaa uumamaan abbaan kee sii moggaase haati kee sii moggaaftutti deeffatta hin deeffatu taanaan waan nuti sirratti hojjechuudhaaf deemnu ammarraa kaafne warri oromiyaa maaloo jettan deeffadha maqaa keessan akkas tokkoon kee maqaa isa yeqebixxisoo liji yemiqinxisoo lijiin hafuu qabaarraan boon har'a ajaja kana hojiirra oolchuun keessan dirqama guddaatti isinitti kenname jechuudha dirqama kana akka hojiitti hiiktan abdiin qaba maal kun wanti erbee wayiidha sabai asaasaali jedhi qilishii leettee koominti jalatti nama arrabsiti aamin warri gammaddan fayyuu kootti numan fayyaa bar lubbuun harka rabbiiti garuu jiraachuu numa feena akka nama tokkotti du'uun barbaannu dhugaan hin jira amma jijjiirtammoo hin jijjiirtanu koominti jalatti yaada kana irratti yaada kennadha maqaan ammaan booda maqaa uumamaatti deebi'uu qaba ana akka kootitti nama baay'eetu maqaan bareedduudha maqaan isaa hin bareeda የማለው ልጅ የሲንጋፖር ልጅ የፍቅርቅር ልጅ ጀቴ ጋፈት መቃል አልቴ ፈይሞ እቺ ቃሽተናት በቃ መቃን ሲያከም ነው የተወለተ ዳይቶ ቡልጉታ አርገመቹ ደይፈዳ በቃ ከሰን መቃ ኡመማት ቶኮን ከሰን መቃ ካና ኦፍራጀ ጅሩ ቀብ አከስ ገለቶማ አይ ማልፉ ለጉጉር ተሬ መቃ ከሰን ትሪፈዳ yoo hin beekne booda akkaataa maqaa itti jijjiiratan viidiyoo godheetan isiniif maxxansan maqaa keessan maqaa abbaan kan keeti harmeen kan kee hin nyaannu dhugani ji'a sagal ji'a meeq jilbaa luqqee faazariin kee argate ati maqaa sanatti qaanfattaa ijoolleen baay'ee nama maqaa babbareedaa maratanii የራፐር ልጅ የፍቅርቅር ልጅ የዲቅሊሽ ልጅ የከብዙ ልጅ የፓውደር ልጅ የሊፕስቲክ ልጅ ምናምን ጅራ ጅሩ kun hafuu qaba dhaloonni jaarraa 21 keessaa kanaan dogongorfamuu qabu irratti hojjanna duune banne maqaa ganda keenyaatiifis kabaja hin qabu gaafas maqaa sana baadhataniitiin nama arrabsitan hundi keessanuu yoo ganda keessan kabajan ta'e biyya keessaniif kabaja qabaatan ta'e ammarraa kaasaatii maqaa keessan inni fatiyaa ta'e fatiyaatti deeffadhaa inni Khadiijaa ta'e Khadiijaatti deeffadhaa inni dhiiraa immoo Maammadawwalii yoo taate Maammadawwal Naasirii yoo taate Naasir jedhi bakka maqaa hin saalfatinaa maqaa keessatti maqaattiin saalfatamu bakka siif mogga'e miti siif mogga'e gaafa sabiyyummaa siif moggaafame maqaan kun namni baay'een maqaan fa'itti gurguddate jennaan maqaa gurguddaa kanaan feesbuukii banachuu saalfatee maqaa bibbicuu babbareedu barbaade wiiz yeqilqem xinxinxinxinxir jedha maaliif fuula natti guuru warri uummanni maqaa ofii dagatee dhume jechuudha nan sobee ammarraa kaasaatii maqaa gandaa biraa kaasaa gandummaa fi dabar wantumti maaloo oromoon tokko bakka arsii maaloo jedhaan oolina arsii arargee maaloo ምንድን ነው
ati maaliyaa wayii qoba toffachuu barbaadde immoo Oromoo keessaa kanatti of qoqqoodde maqaa gandaatiin of waam. Tokkoffaa kan gandaan of waamanu maaltu fidi? Oromoodha bakka ati halas gandaan of qoqqooduu kanatu Oromooyyuu bilisummaa dhabu. Dhugaa rabbi dubbachuuf otuu ummanni Oromoo kun Jimmaa Arsii maaloo jedhanu badee Harargee jedhanu Wallagga maaloo jedhan kun badee Oromoo tokkicha ta'e qaata bilisoomne argaa jirra bar. Yoo ka'e namni Jimmaan keessaa tokko aangoo irratti bicuuti namni isaa keessa baay'ate Jimmaan qofittiin wal ijaartee achi keessatti aangoo qabatte Oromummaan hafee gandummaadha wal irratti duulama jechuudha. Yoo Wallaggaan keessaa namni aangoo irratti ni jedhe Wallaggaan akkana inni silaayyuu maaloodha inni maqaatti baafne isarratti duulla. Yoo Arsii keessaa namni baay'ate ebeluun kun siluma jarra kana maaloodha jedhanii maqaa walitti baasu. Otuu wanta akkasii kutaan 11 kun hafee Oromoo tokkicha ta'ee qaata Oromoon bilisoomte. Otuu immoo nuti bakka 11tti gandummaadhaan wal ciccirree Arsii, Boorana, Gujii, Maaloo, Harargee wanta akkasii naan ta'an silum. Gaafuman dhaladhu itti namanneen. Isa kana maqaa walitti moggaasanii Jimmaa, Harargee, Arsii, Baalee, Minaamin Oromoo jedhiitii of waamii ba'i waan akkasii keessaa ba'i. Amma aadaan keenya akkaataan sirba gizee tokko dubbii hangaasaa Ibraahim kana dhugaadha bar. Akkaataan itti sirba keenyaa wal adda. Akkaataan itti marqaa tolfannaa keenyaa wal adda. Akkaataan itti sirna gaa'ila raawwannaa keenyaa wal adda. Sirbi keenya wal adda. Aadaan keenya wal adda. Oromoo jedhamna immoo hin ta'u kun. Tokko ta'uu qaba Oromoon. Oromoo yoo tokkoon ta'een ala maqaan Oromoo miliyoon. Amma gaafa Harargeen qabsootti jiru Arsiin hin rafa. Ana maaltu dhibeetti dhufa. Harargeen qofti qobaasaa maaliif dhumaa jedha. Otuunni kaan gaafantin yoo akkana jedhee wal komachuu dhufa. Tokko taatuun ala. Gandummaan akka baduuf atis maqaa kee sirreeffadhu warri as jala maqaa ebeluu maaloo ganda. Maqaa gandaatti of wawwaamtu jechuudha. Ajaja jabaadha kun kabbaadnu. Hamma gaafa kutaan 11 kun eddeetti cuunfamee taca maal qomaala ture. Aadaan keenya illee tokko ta'e. Amma ni Jimmaa ol fuudhi ijoollee Jimmaa jennaan. Inni Wallaggaa bareedduu koo bareedduu Wallaggaa seeftu Wallaggaa. Inni Harargee shaggooyyeedhaan qabigaa as qabimee gurretta hawaasi hima. Mindinoo aadaan keenya waladda uffannaan keenya waladda maaltu Oromoon tokko jennee iyyaa oollare. አንዳንዴ ያናደኛል በጣም ሲያስጠላ እንዲህ አይነት ነገር አይመቸኝም። እኔ አርሲ ነው ሜባዳ ነኒ ገዴ ሜባዳ ነኒ አነኬ እንዲኑ ይወልቆ ቆዴ ጀቹ ኩናማ ሂንታ ያ ማሊፍ ተኮንታኔ አማ ወሪ ናፍጠኛም ባይናን ነው ጫልቴ ምት ይበርከነ ሲና ከነተ ዱከ ተነ ዲታት yoo baay'ata miliyoona 7 miliyoona 5 hin caalanu naafxanyumti amma hudduu keessa Oromoo miliyoona 50 dhidhiite harmanurraa maal jedha akka barbaadetti nurratti goobde jiraattu kun baay'inaan miti wal qoqqoodaan qabanu dhugaan isin jira wal qoqqoodaan hin jiru ምንም ቆቆዳ የለም ስርብ ጀር ስርበኑ ስርባ አማሪፋን ስርበማ አፋን ጀራ አማሪፋ አካታን እት ጀር ስርበኑ ቶኮ ወንት ጀር ጀደኑ ቶኮ ካዮን ጀራስ ቶክቹም ካን ኦሮሞ Jimmaan akkanatti aangoo qabatee jimmaatu iyyuu akkana ta'e jimmaan qofittiitu aangoo sanarra baay'ate bar laa ilaa Wallagga aangoo qabannaan lakkii bojarri akkana wii kana baannee sichi bilisummaan fagoo jirti Oromoon gana kaayyoo fagoo na barbaachisa gana waggaa baay'ee gabrummaa maaloo jettaniin boo'inaa tokko ta'a dura irreeffadhu waan isin himma Ala amma maqaa as jalaa jijjiiramuu qabu dubbiseen isinitti hima. Maqaan jijjiiramu hundi keessanuu ajaja fudhattu. Hamzaa keenya Hamzaan maqaa kan kee yoo ta'e bareedaadha. Maqaa jijjiiramu dubbiseen isinitti hima sheer godha. Maqaa isin jijjiirachuu qabdan. Ila tokkoffaa kaddee ishee qoyme maquma tokkoon keessan maaliifan akkana ta'e jedhedha. Maqaa kana fudhattanii amma daqiiqaa keessa jijjiirachuu hojii keessan. Yoo Oromoon habilisoomu gandummaa dhiifna walirratti maal jechuu dhiif jettan ajaja koo fudhaa. Usadu ይጠቅማቸዋል ሜሜ መቃ ከምቱ ጅጅረሙ ቀባ መቃ ጅጅረሙ ዋምኔ ስንትምና እጀት ቆይ ሲኒፈን እጆለን ሸምበረኔ ፈይ መቃ በበሬዱ ሶብዴ ሞጋፈቴ
meeza baanani haanni kee hin gabu. Wuy! Ishi asirraa jalqabna sabboontuu arsii asallaa. Awun hejinna maqaan kee yoo Khadijaa ta'e Khadijaa ebeluu maalii jedhi moggaafadhu arsii asallaa. Anchi gandummaa babal'isaatu maqaa kana an Oromoon tokko taasisuun barbaade waan ta'eef Khadijaa arsii asallaa kan jettu amma jijjiirachuu qabda. Ishi magartuulaa meertuu maanne kana እንደነቴ wantitti manii dhiisan hin jiru. የምታወራ ነገር ማለት ነው ከምትምቴ ከምትዲፍት meerre qoy tokko hat sabboontuu sanyii abbichuu jetti hat sanyii abbichuu maqachinuun dubbifamu qubee wayitiin ishi caaltuu oromoo kush intala kush man kush qoy maqaan jijjiirsisuun itti maa jira የለም እንዴ አከምነ ጀላ በበደ ergasii urjii sanyii jimma maqaa kee isii jimmaa jettu biraa gatiit maqaa kee Khadijaa Zeenaba Aishaa Faaxumaa jedhu itti deeffadhu maaliif gandummaa balleessaa jira maqaa akka uumamaatti deebisiifne Roman love አንቺ በእናትሽ ሮማን ሎቭ ምንድነው አንቺ እሺ ይቀመጥ ያተው ገንዱማን ቀቡ አንተ የፍራኮን ቀቡ ግን ሮማን ሎቭ ስትይ ማለት ነው ሎቭ ነው እሺ መቃን ጅጅራሙ ቀቡ ያ ረቢ ኺያ አመሌ ሰሙ ኺየሌ ፈያ ኺየሌ ኡመተነ ጃለቱ ከነሌ ፈያ ሳኤጊፍ ካሊድ አሊ ካሊ ሲብሎኩ ሞ እንቀጀል ተላ ለማፈ ኮሜንቲ በዳን በረስና ማፈረሲ ደርቤ ብሎ ከምናለሙ ዳስ ዴቤው እንደንደሱ አቢቢ እንጋቢታ አብዱ ሰነ ብሎ ከቴ እምቦሰስ ኦዳ ጩፈቴ መስ ኤኙኒ መቃጀ ጂራ ቡደኑን አርጋ ጅሩ ነርካ በዲያም ኮስ ጅጅሩ ኡዜፋ ሱልጣን አንኬ ባየ መቃ ስሪዳ መቁማ ሞጋፈሙ ቀቡ ኡዜፋ መቃፋ ዘሪኬቲስ ብረጅራ ከነመካኒ ወሊ ወላለም ሲምቦና ኤሉኮ ቅናታም ምን ቀናው በናትሽ እሺ ሰሚራ የፍቅር ልጅ ፍቅር ቅርቅር ልጅ አሁን ይሄ ምን ማለት ነው ፍቅር ልጅ አላማ ዮጋ መቃፋ ዘሪ ከንኬቲ ሞጋፈቹ ዲፍተስ ሰሙሻ ምክር ነው ጎርሰ በሬዳን ሲከና ሰሚራ እንተለ ጃለላ ጀዲ خلاص ኦሮሜፋን ጀቹ የፍቅር ልጅ እኛ አሁን ለምንድን ነው ከነማት ላይ ነው የፍቅር ልጅ ጀዳ ኦሉ ሰሚራ እንተለ ጃለላ አፋን ኦሮሞት እንጅራ በር አካዚዮ ጀተራ ኮንጋም ግን ለምንድን ነው የናፍጠኛን ቆንቃ አምጥቴ ልጅ የፍቅር ልጅ የአንበሳ ልጅ የውሻ ልጅ ምናምን ጀዳ ኦል አይሆንም ኦሮሜፋን አፋን በበሬ ዳሜ ቀጅራቦ መቃን እንተለ ጃለላ ኡፍ አነኑ መበር ከነሲ ወየ me amma maqaan jijjiiramu qabu badika warri maqaan jira jijjiiramu chisiisu hin badan ani war jimma sigimo ala kunis jijjiiramu qaba gaaya jimma jette kaate sigimo jette dhayte gandatte of galchite Allahu akbar maqaa kan kee anwar jiraachuun gaari maqaa faazarii keetii bira bu'a yoommoo eddee sigimo sana akakayyuu buufatte sirokon qabu anwar Muhammad Maalo jette moggaafatte ehee mikirno ajaa'iba jechuudha gandamnumti gandasa oromoon tokko ta'e qabsaatti malee maqaa gandaatiin wal waamama ilaaluun koomentii ilatti yoo ka'e jimmaan ta'e nama arrabsa ilaa ijoolleen jimmaa nama arrabsiti ijoolleen arsii nama arrabsiti yoo maqaan keenya immoo waahii gandaa of jaraan qabu ta'e numatu oromoo wal qiiqa jedhama akkasitti gandummaan balleeffama jecha jabaadha kun warri jijjiirachuu hin beekne anatu isinii erga viidiyoo hojjedheetiin እንዴት እንደምትቀይሩ ማለት ነው akkamitti maqaa keessan jijjiirattanii gaafii bareedduu na gaafatte abdusse otuu biyya jiraatte irreecha hin nayxamoo hin nayxuu an eddee ummannitti oromoo itti wal ga'u fakkeenyaaf innamal a'maalu binniyyaa wa innamaa likulli imri'in maa nawaa jedhama gaafii kana sii deebisuun barbaada ilmi namaadhaa waan niyyate tokko hojjetaa waan niyyate ittiin tinii jedhe tokkodha hojiinsa an fakkeenyaaf ummataa achitti wal ga'e sana tokkummaadhaaf yoon irreecha naqu in irreeffadhu ummanni wal ga'ee mo'achitti tokkummaa isaa ibsata taanaan nan naqaan maaliif irreecha dhaqee bishaan keessan tinii ta'uudhaaf otoo hin taane ummata kanaa wal argee tokkummaadhaan diina nurratti bookkisu kana mataa gadi cabsisiisuudhaaf niyyaan kan koo waan kana waa'ee oromummaa qofaa malee waa'ee irreechaatii hin naqu akkasitti hubadhu
abduseen nama jabaadha gaafii jajjabee akkasiisiif deebisa jechuudha إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى جتشي جدو كون غافي كمو مال بيتا أتاكم يوني سني هي كمالي بتام كبار نو مالتنا كبار نغير نو دالو دكتور عبد السي دتاريني ايه سديمو بلال جمّا أما ساعتي كانت بودة فين سلال بلال جمّا برافوفتي مك أفادري كتي برافوفتا غندوما نبدو بربان بلال جمّا بلال أرسي بلال مالي maqaa gandummaadhuma biraa balleessina jechuudha. Biraa balleessina maqaa gandaatiin of waamuu dhiifnee akka Oromoon tokko ta'u sabboontuu Wallaggaa sabboontuu Maalii sabboontuu Ebeluu dhiisuu qabnaadha dubbiin. Haa dhiifamuumi mee warra dhiifamuu qaba jettanii yaada koo deeggartan. Akkaan si jeebbotti sin jaallanne. maal kun ummanni naman dhageenya waggaa baay'ee irra deddeebi'ee maqaa uumama inni dhiiraatis maqaa kan kee tokko isa uumamaati deeffadhu haa bareedoo fokkisu maal maqaan bareedeedhaaf maal rakkoo qaba badi asii an jijjiiraa hin jiru edi የት አባሽ ነው የምትወጣ የሳን ድፍቴ አባረምቱ ወይ ድፍቴ ነጭ ኒንቴ ባቴ አንተ ታቴ an jijjiiraan jiru jijjiirachuun dirqama jechuudha. mee warri yaada kan koo jijjiiratan yaanni an dubbataa kun maqaa gandummaatiin akka uummanni wal hin fixneedhaaf bareedaadha moo bareedaa miti? otuunaa danda'ame shari'aan naaf eeyyamee shamarran keenya inaafaa qabu malee shamarran kudha tokkotuun fuudhee jechuudha haagii walakkaa deddeemee abdusee koo hundinuu of na jaallachiisuudhaaf jettee jechuudha bakka hedduu kanatti fagootee naqan karaa akka abdii jaartii afur fuuchuun kanaaf bareedaadha akkas ijoollee koo warri fayyite naan jettan alhamdulillah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والرواء سلامة أجل أجرتن فيديو ولا بيتنا سنيرك لا ديمي ما لقي يتاب باشنو متربشوا من أين نتنو مسكوتي سكامينو اللي تكون بول kan dummaana fi oromummaa qofaaf qabsoof nu hundi keenya galatooma isin jaalladha doktorri keessan gandummaa keessaa bilisa jaafar akkasila sirriidha dhugaa jette akkas hundinuuyyuu maqaa ofiitti deeffachuu qaba akkas بقى يلا مع السلامة سنين جالة أجول لك